mootummaa namni mootummaa abdatee lubbuutiyyaan isin qabsiisa. Each and every one of you warri kirmaana kan hojjetta biyya keessa biyya alaatitti akka amma duraatti afoonaa illaahi waliin dabu. Osoo uummanni dilee fi xiinxaltoonni Jawar Mohammadii fi Dr. Abiy Ahmad diinota dhiigaatiin tokko hin taane jedhanii dhugaan tokko tasaa dhagaamee jira. Hasan Jawar edda galgala waltajjii TikTok irratti dubbatee fi gochii qabatamaan dhiyeenya kana Oromiyaa irratti raawwatame shira dhokataa fi qindoomina iccitii namoota gurguddoo lamaan kana gidduu jiru akeeka. Kana xaxamaa kana keessa har'a iftii dippiloomaasii fi murtiin saayinsawaa tokko ba'ee jira. Lolli Jawar Mohammad jalqabee amma minjaalarraa gara dirree qabatamaatti ce'uudhaan firii fiduu eegalee jira. Kuma Jawariif godhee namoota saaxilaman keessaa namoonni lama cancalaan hidhamanii to'annoo jala oolanii jiru. Gurbaan Muzammil Muktaar jedhamu amma qabamee seera duratti dhiyaatee jira. Poolisiin Sa'uudii Arabiyaa gama isaatiin opereeshinii bal'aa labsuun duula yakkamtoota to'annaa jala oolchuun ifatti ifoomsee jira. Iccitii kanneen bal'inaan qabannee jirra. Edda galgala toora TikTok irratti marii gaggeeffame irratti Jawar Mohammad qorannoo ajaa'ibaa dhiyeessan gammoojjiiwwan Sa'uudii daangaa Yaman qarqara Maataa fi Kamisii keessatti kan deemaa jiru. Yakka saamichaa salphaa miti. Dachee kanarraa kaartelii waraanaa sirriitti ijaarametu jira. Shiftoonni kunniin harka qullaa hin socho'an. Isaan Kilaashniikoovii, shugguxii fi billaa saanjaa hidhatanii halkan dukkana da'oo godhachuun lubbuu lammiilee yeeyyii haxaa jiru jedha. Dhuunfaa iccitii kana bal'inaan ni dhageessu. Galaanni Diimaa riqicha dhiigaa amantii fi dinagdee biyyoota Gaanfa Afrikaa fi Gammoojjii Arabaa walitti hidheedha. Keessattuu hariiroon uummatii Oromoo biyya Sa'uudii Arabiyaa wajjin qabu hariiroo dippiloomaasii waraqaarraa kan bara dhiyoo osoo hin taane kakuu seenaa jaarraawwan hedduu lakkoofsisedha. Hariiroon kun hidda gadi fagaataa sadii qaba. Hariiroo dippiloomaasii hijiraa jalqabaa hanga qabsoo bilisummaatti Sa'uudii Arabiyaa fi Oromoo gidduu jiru yoo haga xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yoya Ashamar Kafuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 News dha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Yeroo addunyaan Galaana Diimaa akka daangaa biyyoota gargar baasuu fi qarqara bishaanii qofaatti ilaaltu ija ji'oopolitiksii seenaa fi hawaasummaatiin yeroo xiinxalamu bishaanni kun riqicha dhiigaa amantii fi dinagdee biyyoota Gaanfa Afrikaa fi Gammoojjii Arabaa walitti hidheedha. Keessattuu hariiroon uummatii Oromoo biyya Sa'uudii Arabiyaa wajjin qabu hariiroo dippiloomaasii waraqaarraa kan bara dhiyoo osoo hin taane kakuu seenaa jaarraawwan hedduu lakkoofsisedha. Hariiroon kun hiddaa gadi fagaataa sadii qaba. Hafuura Amantii, Ujummoo Dinagdee fi Dawoo Qabsoo Bilisummaadha. Mee dhugaa seena qabeessa kana haguugii irraa mulqinee ija ogeessaatiin gadi fageenyaan ilaallu. Jalqaba irratti utubaa amantii fi aadaa haa daawwannu. Hariiroon dachee kana lamaanii bara Nabii Muhammad keessaa yeroo godaansii jalqabaa gara dachee Gaanfa Afrikaatti taasifamee eegale. Dacheen kun dachee nagayaa fi simannaa ta'uu ishee addunyaa Islaamaatiif mirkanaa'e. Uummata Oromoo keessaa harki caalaan hordoftoota amantii Islaamaa yeroo ta'an onneen isaanii fi iji isaanii guyyaatti si'a 5 kallattiidhaan gara dachee kabajamtuu Makkaatti naanna'u. Kuni walitti hidhamiinsa dippiloomaasii kamiyyuu caalu dippiloomaasii hafuuraadha. Oromoon dachee Sa'uudii akka biyya Oromaatti osoo hin taane akka wiirtuu qulqulluutti ilaala. Karaa biraatiin buna Oromiyaa keessaa maddurraa eegalee hanga ixaanaa fi urgeessituu garaa garaatti daldalli bara durii dachee kana lamaan akka dhiigaa fi foonitti walitti hidhee jira. Garuu madaalleen inni guddichii fi har'a addunyaa irratti mul'atu madaallii dinagdeeti. Sa'uudii Arabiyaan waggoota 50 darban keessaa boba'aan yeroo badhaatu ijaarsa daandii gamoowwan gurguddoo fi bu'uuraalee misoomaa ishee guutummaatti lafarra dhaabuuf humna namaa hedduu barbaadde. Yeroo kana daandii Galaana Diimaa qaxxaamuree dachee sana kan naqee dargaggoota keenyadha. Sa'uudiin Itoophiyaanotaaf keessattuu dargaggoota Oromootiif ujummoo argansuu dinagdee ishee guddittii taatee jirti. Mee ragaa dinagdee kanaa ija saayinsiitiin haa madaallu. Dargaggoonni fi haadholiin keenya hiyyummaa fi dhiphina dachee ofirraa baqatanii ho'a gammoojjii Sa'uudii fiiganii dafqa isaaniitiin maallaqa argatan gara biyyaatti ergu. Maallaqni doolaaraa fi riyaalii Sa'uudii irraa dhangala'u kun maatii hiyyeessaa baadiyyaa Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa jiru beelarraa baraaram. Manneen ijaaraa daa'imman mana barumsaatti ergaam. Ija ji'oopolitiksiitiin maallaqni Sa'uudii irraa ergamu kun baankii biyyaalessa Itoophiyaatiif sharafa alaa isa ijoodha. Osoo Sa'uudiin balbala ishee cuftee uummata kana hundaa of duuba deebistee dinagdeen Itoophiyaa keessattuu inni hawaasaa gadi aanaa guyyaa muraasa keessatti kufee raafama. Kanaafuu Sa'uudiin biyya hojii kennituu qofa osoo hin taane wiirtuu jireenyaa uummataa keenyaati.
wanti hunda caalaa onnee namaa raasuu fi iccitiin seenaa inni guddichi garuu ga'ee biyyoonni Arabaa keessattuu Sa'uudii Arabiyaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti taphattedha. Seenaan kun yeroo baay'ee miidiyaa idilee irratti hin dubbatamu, garuu dhugaa lafa jalaa dho'ee fi galmee seenaa keessatti dhiigaan barreeffamedha. Bara 1960mootaa fi bara 1970moota keessaa yeroo sirni Impaayera Haayile Sillaasee fi boodammoo sirni Dargii uummata Oromoo irratti duguuggaa fi ukkaamsa hamaa gaggeessaa turaniitti hayyoonni qabsaa'onnii fi gootonni Oromoo dachee ofiirra jiraachuu dadhaban yeroo sana dacheen dawoo taatee turte Sa'uudii Arabiyaadha. Qabsaa'onni Oromoo warri jalqabaa kanneen akka Elamoo Qilxuufaa akkasumas hayyoonni hundeessitoota adda bilisummaa Oromoo turan dachee Sa'uudii Arabiyaa fi biyyoota Arabaa biroo akka wiirtuu qabsoo isaaniitti fayyadamaa turan. Sa'uudiin qabsaa'ota kanaaf waraqaa eenyummaa fi viizaa kennuudhaan lubbuu isaanii tiksitee jirti. Kana qofa osoo hin taane walga'iileen seena qabeessi warri qabsoo Oromoo bifa haaraan ijaaran hedduun isaanii magaalotaan Sa'uudii fi Jiddaa keessatti dhoksaatti gaggeeffamaa turan. Biyyoonni Arabaa sirna Dargii isa deeggarsa Sooviyeetii qabu mormuudhaaf qabsaa'ota uummataa cunqurfamaa kan akka Oromoo, Eertiraa fi Somaalee maallaqaan, meeshaa waraanaatii fi dippiloomaasiidhaan utubaa turan. Ija madaallii waraanaa fi siyaasaatiin yeroo ibsamu Sa'uudii Arabiyaan qabsoo Oromootiif ujummoo loojistikii fi dippiloomaasii turte. Qabsaa'onni Oromoo biyya Arabaa keessa ta'anii mormii isaanii qindeessuu, barreeffamoota isaanii maxxansuu, uummata isaanii dammaqsuu fi hooggantoota addunyaa wajjin quunnamtii uumuu turan. Osoo eegumsii fi gargaarsi dachee Sa'uudii fi biyyoota Arabaa dhabame wareegamni qabsoo Oromoo dachaa 10 ulfaata ture yookiin ammoo dachee keessatti awwaalamee hafa ture. Sa'uudiin uummata Oromoo yeroo dhiphinaa sanatti haguuggii nageenyaa biyya taatee fi turtedha. Har'a madaalliin addunyaa yeroo jijjiiramu hariiroon kun ammoo gara sadarkaa dantaa biyyoota gurguddootti ce'ee jira. Sa'uudiin of tuulummaa fi dhiibbaa diinota ishee qolachuuf dachee gaanfa Afrikaa tasgabbaa fi michootee barbaaddi. Itoophiyaan kan uummanni Oromoo inni dhibbeentaan guddaa biyyatti dhuunfatu nagaa Galaana Diimaa eeguu keessatti gahee guddaa qabu. Sa'uudiin investimentii qonnaa fi teekinooloojii gurguddaa dachee Oromiyaa keessatti dhangalaasuuf karoora qabdi. Sababni isaas hanqina wabii midhaan nyaataa ishee furuuf dacheen Oromiyaa filannoo isa jalqabaati. Kuni gaa'ila dantaa isa fiixeeti. Sa'uudiin bobaa fi maallaqa qabdi. Oromiyaan ammoo dachee magariisaa, bishaanii fi humna namaa qabdi. Walumaa galatti ragaan ji'oopolitiksii fi seenaa kun addunyaaf dhugaa tokko saaxila. Hariiroon Itoophiyaa keessattuu uummata Oromoo fi Sa'uudii Arabiyaa hariiroo hojjetaa fi hojjechiisaa qofa miti. Kuni michummaa tarsiimawaa, dhiigaan, amantiin, amaatii dinagdee fi sababa qabsoo bilisummaatiin hundeeffamedha. Yeroo ammaa kana yakkamtoonni muraasnii fi finxaaleeyyiin gandaa afooshaalee biyya alaa keessatti ijaaramanii hariiroo seena qabeessa kana xureessuu fi dargaggoota keenya gammoojjii keessatti wal qalsiisuuf yeroo yaalan hawaasnii fi hayyoonni callisanii ilaaluu hin qaban. Sa'uudiin dawoo qabsaa'ota keenyaa, dhiigaa dinagdee haadholii fi daa'imman keenyaati. Osoo uummanni dilee fi xiinxaltoonni miiraa Jawar Mohammadii fi Dr. Abiy Ahmad diinota dhiigaatii tokko hin taane jedhanii siyaasaa kaleessaa keessatti rarraanii dhugaan tokko tasa dhagaamee jira. Siyaasa keessattis seera akka sibiilaa cabuu hin dandeenye tokkotu jira. Siyaasa keessaa diina barabaraa fi michuun barabaraa hin jiru, dantaa barabaraa qofaatu jira. Hasan Jawar edda galgala waltajjii TikTok irratti dubbatee fi gochi qabatamaan eenyu kanam dachee Oromiyaa irratti raawwatame shira dhokotaa fi qindoominaa iccitii namoota gurguddoo lamaan kana gidduu jiru akeekam. Mee dhugaa dhooftuu kanaam ija xiinsammuutiin haa xiinxalluun. Jawar yeroo lallabu isin warri Jawar waan tokko nu gochuu hin danda'u, nuti gallee mootummaa deeggarra jettan kun ta'aa na laalaa yoo ani harka Dr. Abiyyiin isin reebsisuu baadhe jedhim. Ija namoota dileetiin kun haasaa arii yookaan adannoo duwwaa fakkaachuu danda'a. Garuu ija ogeessaatiin yeroo madaalamu kuni dippiloomaasii lafa jalaa fi wal hubannoo tarsiimawaa isa fiixeetiin. Yakkamtoonni gandaa fi shiftoonni miidiyaa hawaasaa Jawar mootummaa faana wal dhabeera. Kanaafuu nuti maqaa mootummaa deeggaruun dhiiga uummataa daldallee mootummaan nu tiksaa jechuun of gowwomsan. Jawar garuu kiyyoo isaanii kana daara godhe. Ergaan isaa ifadhaa dhimma nageenyaa fi yakka sabaa irratti anii fi Abiy garaagarummaa siyaasaa keenya cinaatti dhiifnee isin dhabamsiisuuf eeboo tokko qaraa jirra. Dhugaan kun haasaa afaanii qofa miti, ragaan qabatamaan lafarra jiru dhibbeentaa dhibbaa mirkaneessa. Duula garee maafiyaa 120 jedhamu irratti dhiyeenya kana banamee ture yeroo yaadannu. Gareen kun garee shiftaa idileen turre isaan mootummaa keessoo warra caasaa mootummaa, poolisii fi aangoota naannoo Oromiyaa wajjin hidhataa gadi fagaataa qabanii uummata saamaa fi ajjeesisaa turanidha. Yeroo Jawar duula kana eegalu namoonni baay'eetti koflan. Gareen kun mootummaadha, Jawar Ameerikaa ta'ee waraqaa barreessee malee isaan miidhuu hin danda'u jedhan. Garuu bu'aan isaa addunyaa raasee Jawar ragaa basaasaa xaxamaa walitti qindeessee saaxilee battalumatti ammoo humni waraanaa fi poolisii mootummaa Dr. Abiy tarkaanfii qabatamaa fudhachuudhaan garee kana cabse. Amma gara gammoojjii Sa'uudiitti yeroo deebinu
Kana xaxamaa kana keessaa har'a ifatti dippiloomaasii fi murtii saayinsawaa tokko ba'ee jira. Duulli haqaa fi ji'oopolitiksii uummataa kan Jawaar Mohaammed jalqabee amma minjaalarraa gara dirree qabatamaatti ce'uudhaan firii fiduu eegalee jira. Sa'aatiin 0 warra yakka dhiiga kanaan dallalanii labsamee jira. Mee dhugaa suukanneessaa kanaa ija saayinsii hawaasaa fi nageenya biyyaalessaatiin gadi fageenyaan xiinxallu. Jawar yeroo duula kana labsu haasaa afaanii yookaan lallaba miiraa qofa hin fayyadamne. Innis sirna qorannoo fi ragaa sassaabuu hojiirra oolchee ajajaan duula kana namoota biyya dhiyaa keessa ta'anii maallaqa qindeessan warra teessoo mijataarraa waraana gandaa bobeessan irraa eegalee hanga warra gammoojjii keessatti seefii luqqifatanitti sarara diimaa lafa kaa'e. Kuni uummata Oromoo keessatti dammaqiinsa tarsiimaa uume. Uummanni yeroo ragaa tokko tokkoon dhiyeessu madaalliin shira kanaa guutummaatti lafarraa xaame. Akkuma Jawaariif godhee namoota saaxilaman keessaa namoonni 2 cancalaan hidhamanii to'annoo jala oolanii jiru. Gurbaan Muzammil Muktaar jedhamu inni shira kana qindeessuu keessatti maqaan isaa tuqame amma qabamee seera duratti dhiyaatee jira. Kuni ergaa salphaa miti. Kuni akeekkachiisaa warra afaan hundumaaf darbedha. Iccitiin duula kanaa dargaggoonni hojiif deeman nagaan haa hojjetan, warri gara jabummaa fi waraana gandaa dallalan garuu mana hidhaa haa turan kan jedhudha. Garuu madaalliin kun dhimma Jawaar qofa miti, dhimma idil addunyaa ta'aa dhufee jira. Dhaabbileen mirga namoomaa dammaqanii dhaabbata TikTok irratti dhiibbaa hamaa uumuudhaan madaallii teekinooloojii isaanii akka jijjiiran dirqisiisanii jiru. TikTok nama seera haaraa hojiirra oolchuuf waadaa galee jira. Viidiyoon yakkaa yookaan suukanneessaan kallattiin yeroo darbu sirni keenya ofumaan kutuudhaan iddoo itti raawwatamaa jiru hatattamaan qaama nageenya biyya saniitti erga. Kuni ija waraanaa fi teekinooloojiitiin yeroo ibsamu ijaarsa raadarii dijitaalaati. Namoonni miidiyaa kana akka dirree waraanaatti fayyadaman amma booda ofii isaaniitiif eeboo ofitti darbatanii of waraanuu jechuudha. Mee amma xiyyeeffannoo keenya gara biyya gochi kun itti raawwatamaa jirutti gara masaraa Riyaaditti hananneessinu. Mootummaan Sa'uudii Arabiyaa inni nageenya isaa ija baasuun tiksuun callisee hin teenye. Amiir Mohaammed bin Salmaan dhaaltuun aangoo Sa'uudii dachee keenyaa fi gaarreen keenya qulqulleessaa jechuun opereeshinii waraana haaraa eegalchiisee jira. Mootummaan Sa'uudii dhimma waldhabdee gandaa fi sabummaa godaantota gidduu jiru ifatti miidiyaa isaarratti ibsuu baatus isaan dhimma kana akka yakka daangaa ce'aa fi nageenya biyyaalessaatti ilaalu. Ragaaleen qabatamaan dirreerraa ba'aa jiran akka saaxilanitti Sa'uudiin namoota 15,000 ol warra seera daangaa fi jireenyaa cabsan guutummaatti biyyattii keessatti to'annoo jala oolchitee jirti. Dubbiimaan mujaahidiin Sa'uudii akkuma ibsetti nama daangaa darbee dhufee gargaaru yookaan geejjibsiisuun hidhaa waggaa 15 fi adabbii maallaqaa riyaalaa miiliyoona 1 gaafata. Kuni kan agarsiisu Sa'uudiin madaallii obsa 0 hojiirra oolchitee jirti. Dargaggoonni keenya warri baqatanii achi jiran yakka namoota muraasaa balaa adabbii jumlaa jala seenanii jiru. Ragaan dhaabbata IOM akka ibsutti ari'amuun Itoophiyaanota dhibbeentaa 106 dabalamee jira. Isaan kana keessaa dhibbeentaa 29 Oromoodha. Kuni dinagdee maatii hiyyeessaa biyya jiruuf qabrii dinagdee qotuu ta'ee jira. Dhiphina kana hunda keessaa Jawaar Mohaammed tarkaanfii safiixee baasee jira. Inni warra ragaa jireenyaa qabanii yookaan muqiimaa achi keessa ta'aniin warra maallaqa daddabarsanii fi warra daldala dhiigaa kanaaf manaa fi meeshaa mijeessan kallattiin akeekkachiise. Yoo yakkamtoota kana saaxiluu baattan nuti sunuma saaxillee ragaa keessan qaama nageenya Sa'uudiif kenninam. Kuni tooftaa hudhanii qabuuti. Iccitiin yakkaa gammoojjii kana maallaqa warra muqiimaa fi dhiibbaa fooshaalii lixaa keessa jira. Jawaar ujummoo argansuu yakkamtoota kana tokko tokkoon kukkutaa jira. Qorannoon haala yeroo irratti obbo Jawaar Mohaammed dhiyeessee dhimma idilee miidiyaa hawaasaa osoo hin taane waraanaa bakka bu'iinsaa xaxamaa tokko saaxilama. Jawaar qorannoo ragaa qabatamaa irratti hundaa'een dhugaa onni nama raasu tokko ifa godhe. Gammoojjiiwwan Sa'uudii daangaa Yaman qarqara Maataa fi Kamisii keessatti kan deemaa jiru yakka saamicha salphaa miti. Dachee kanarraa kaartelii waraanaa sirriitti ijaarametu jira. Shiftoonni kunniin harka qullaa hin socho'an isaan kilaashinkoovii, shugguxii fi billaasaan hidhatanii halkan dukkana dawoo godhachuun lubbuu lammiilee yeeyyaxaa jiru. Kuni ija waraanaatiin yeroo ibsamu garee shororkeessaa of danda'e kan dachee biyya Oromaa keessatti uummata ofii irratti mootummaa dhokataa ijaarratedha. Garuu iccitii fi dho'iinsi inni guddichi asitti hin xumuramne. Gareen hidhatee kun gammoojjii keessatti qofaa hin biqillee akka qorannoon kun saaxileetti neetwoorkiin yakka kanaa utubaa 3 qaba. Inni jalqabaa shiftoota gammoojjii keessaa warra dhiiga dhangalaasanidha. Inni lammaffaan namoota Sa'uudii keessaa waraqaa jireenyaa seera qabeessa yookaan iqaamaa qabanii fi yakkamtoota kanaaf da'oo kennanidha. Inni sadaffaa fi inni hunda caalaa suukanneessan hooggantoota fooshaalee dachee dhiyaa keessa jiraatanidha. Kuni madaallii ji'oopolitiksii keessatti shira daangaa ce'aa jedhama. Namoonni Awurooppaa fi Ameerikaa keessa ta'anii suufii uffatanii nuti birmaduudhaa ofiin jedhan maallaqaa fi qajeelfama erguudhaan dachee Arabaa keessatti obboleessa ofii ajjeesisaa jiru. Kuni gochaaf farra namoomaa isa fiixeeti.
Dhiphina kana hunda keessaa madaalliin tarkaanfii Jawar Mohammad fudhatee dhimma lallabaa afaanii yookaan waraana siyaasaa miti. Inni tooftaa dippiloomaasii fi seera idil addunyaa fayyadamee diinota kana kokkee isaanii hudhuuf sa'aatii 0 labsee jira. Tarsiimoon isaa baay'ee qaradha. Ragaa yakkamtoota kana suuraa, teessoo fi waraqaa eeyyamaa walitti qindeessee biyyoota faranjii isaan keessa jiraatanitti akkasumas imbaasiiwwanitti dabarsee kennuudha. Kana jechuun yakkamtoonni kunneen lammummaa gaafatan akka dhorkaman, viizaan isaanii akka qabamuu fi biyya kamiyyuu seenuu akka hin dandeenye godhamuuf deema. Kuni ija saayinsii nageenyaatiin ajjechaa dippiloomaasii fi seeraatiin. Namoonni miidiyaa hawaasaa irratti of tuulan har'aa murtii lammummaa dhabuu fi mana hidhaa idil addunyaatti darbatamuuf sa'aatii eeggachaa jiru. Dabalataanis warri qaama yookaan waraqaa jireenyaa qaban Sa'uudii keessatti isaan dhoksan kallattiin dhiibbaa imbaasiitiin dhimma isaanii mootummaa Sa'uudiitti dabarfamee adabbii guutuuf saaxilamuuf jiru. Mee dhugaa kana gara madaallii hawaasummaa fi xiinsammuu ummataatti haafinnu. Jaarsoliin marii kana irratti hirmaatan dhugaa dhooftuu fi boo'ichaa seenaa tokko ibsanii jiru. Dhimmi kun dhimma nama dhuunfaa irraa ce'ee guutummaa ummataa fi maatii jeequu eegalee jira. Wanti hunda caalaa nama qaanessu yakkamtoonni kunniin yakka isaanii uffata sabummaa fi gandummaatiin haguuguuf yaaluu isaaniiti. Kaleessa marii toora TikTok irratti Jawar taayis irratti hirmaatonni yaada garaa kan kennan yoo ta'u, namichi tokko seenaa waldaa Maccaa fi Tuulamaa akkasumas qabsoo afran qalloo kan Bahaa fi Lixaan, Kaabaa fi Kibbaan Oromoo tokkoomsee yaadachiisuudhaan yakki kun gonkumaa siyaasaa fi gandummaa wajjin wal qabachuu akka hin qabne ifa godhee jira. Yakkamtuun yakkamtuudha, sabas gandaas hin qabu murtii jedhutu darbe. Walumaa galatti qorannoo fi mariin kun addunyaa fi uummata Oromoof dhugaa seena qabeessa tokko mirkaneessee jira. Waggootaf Sa'uudii irraa iyyeensi dhaga'amu mootummaan Sa'uudii ilmaan keenya hidhaa haa baasu kan jedhu ture. Har'a garuu madaalliin guutummaatti garagalee mootummaan Sa'uudii shiftoota ilmaan keenya dhiigsan kana adabee nuuf haa hidhu gara jedhuutti ce'ee jira. Addunyaan amma saba dhiiga ofii qulqulleessee yakkamtoota biyyoota dhiyaa fi Arabaa keessa dhokatan haguuggii irraa mulqee seeratti dhiyeessuuf sa'aatii 0 labse kana ija ajaa'ibsiifannaan daawwachaa jirti. Waraanni waraqaa fi saayibeerii irraa gara dirree haqaatti ce'ee jira. Namoonni TikTok irratti gootummaa sobaatiin machaan boruu fuulaaqaa fi mana hidhaa idil addunyaa dura dhaabbachuuf sa'aatii lakkaachaa jiru. Dhiigni miskiinaa bilaasha dhangalee matumaa hin hafu. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News guyyaa irraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.